Uzgerin odojiru maritan albeni zibachizu Kafirain obsani gechi alaga namatechizu Hinkabna dabona lave gotati intani jarrame Ufuma taimbula dirachuk jede singanu harme Singorza kabita opone sake mirga kabaji Amadu fansi basu tumaga nama dubada jaji Jaksawara sanida Statu akkam ya farda Antu sirra fokkisa gurba Disa gari sanyita adasada Gadan ufak gabbina Yebi makaran takruwa di filawo Alhamdulillah ya waq asami umtedati hannaga nubari arroba naga nuro rabbi tugalanni agaw galanni sif hagal ya waq Oromia intel Oromia ya khai Arkantar bariye baga inda genye wagni naga nudiye naga nubariye be ol kai arab idaga manaba da konarki manamni ga kan gairi rabbinu hawo jina male be kai aya da mamma kai me me kai manaba kan yi kasaga Ullu makanya kana ga fanne da dabanna me yiga rabbi ganna ga rabbi ne ga telu biya na gayani romin zuba ga yayi ba dubuk ji yarrai ya adi raka yayi ba diga romin ne shi akasiti manawa da ko non ke barga ha ga kai wani si yimen mana mini ne darki Haddati sinje boleti ya Oromia diya manama barga na fiatilal ubaga ilman kenya warte khotoko via kam namire ya amalta ilman khotoko via kam namire kha moji khati baraka sitta manaba na feti wali ngi ya maljeta ya abo Na biati wali he tinje manaba singal hai manami hi kai girtawo abo manama na feti wali he tinje ya abo ya ban man ya kanje manami hi manama jiru anin be huwayo digaru bate ayye dimne khadu bana mo ka manaba kana to bire ne ga fanna sinje mantana akiyan ilmanki ya gacha garin baw sinje ilmanki ya gacha garin baw Laki ga ilmanki ya shan kana rabta da bata demta barmo jalan dem ma Oromia izawar da ilmanki ya kurotoko wai ma hebo ma ilmanki kurotoko no ya de ba yo tes dire qab ilmanki kurotoko kun na ko ba chu aba mbakana yo tes dire qab lawas yan dem wa bulti ya gacha gadin baw me kan sinje wana mi hikati sinjuru me kan sinje ayye Biemne kha ayye namo ulla jirane kha ayye adi yeni bar guban to kha hogona ni hunti kha ayye biya da umire ayye bi kha jaiba janire ayye kasi bire ne ka ahya abos isa kana ga banne ayye kasi tinu ni kha no tila no ga halatu ayye takhairi ka tutatu ska akasi takal ayye Wan ham tu ta uska
Isa danubasa. Isa sambira tibni wali ndai na inje kanje. Awan jaman wa bulti aka chaigo aga tipo. Mega. Il mangiati isande wa. Duwa kan pat. Ya ago manam hika disinju. Muzwa takkan ayenye. Haye. Manaman nama hikida. Haye. Wa il mangiati isande. Haye. Hamalim tigata. Ibocha. Temun jerman. Ibo ini isinje. Kuma jira. Hamtu ninjurtu. Haye. Khayri ka inshallah taala yade. Akasit halal. Khayru ma dagi ne rabbi je. Haye. Aska asman tule male asma hingate takamana kana lega. Takahana lega. Takahana lega. Takahana lega. Yije ha. Dole kana bi liman kana hundo kana anwa te kujira mere ka woni gulu vanis tanwa me. Tanwa be jawarga. Ambradi dimiti. Lauda. Le cholon tuni liman kunni bajani mere. Tanafin ja haida daine di kulin gafanna. Ya abo. Gasi yije hadana furmata sadi tlanna. Bakka qaadi wadayne waa qaadi noyi kani dhageenyu. Ayye. Ilmaan kiyaasni faca'anii uftii kiyaa ka'echaasi bawwunje. Aya. Amti kai sabai sinin jen bar. Ilma itis facal sinin jen. Ayye. Wane sin jen gafar. Ayye. Ilma ko to abdami. Ayye. Ne? Egi fa. Ayye. Kila khiya kana wani firra khaye. Ilma ko to abdami ma. Ayye. Kila khiya kana wani firra khaye. Ayye. Lal. Ya hijire mata. Ayye. Hangam na nyatus. Ayye. Ibu marrain si har asayo chura la ki kun la ubun sa. Yo hangam ribe mata ina na nyate na rotte onartes. Ayye. Ibu marrain si asawa sindi su ye chura sergi sa la ki hon. Jettere. Yon da ebelle. Adeemi ure. Amma na yon kurto ko hore di. Ayye. Gafa ruje tu. Argide. Hanabi. Amma nuya sinana. Ayye. Uba be da ingredi. Kasi ti wan juus de ba fanne. Debi na ini no mali mo kama sa ma jeni ni beita. Maal jaanii. Usa bai rejeni. Ya aboo maal. Gabron fata ana male jeni ni. Na male. Ini male ja. Me wan sira da genya ras. Me aya. Wo to lindro ni na me. Abi sigbu. Yugubu. Yugubu abet yugubu. Sena. Yugubu. Ngano tani. Gugu. Mun salaam alaikum wa ambe kun siya. Aram oromiya diya. Oromiya. Inda gaisu. Indaga. Akasinje. Ayye. Barga urba ka dare bu ha uja da bare bare ne sinje san. Ayye. San tujira ban na ma jaibati. Ayye. Wa hunu takkara jeni. Ayye. Akasi manama kana si yi elo ti ka jeni ti sabare ga ban ka jeni sanka. Ayye. Man san kana ka hun biro sadi. Ayye. Sabare ne ta ta da ba fan na di me ko ta. Dise na mo ka mi boys. Yugubu Sena. Ayye. Pene ha sauti. Akan wo. Salam no akkam. Ya. Fayya ida. Allan. Ilma ne bi hadis fayyuma. Kai ga. Dole ni sinauma. Ndige naga. Ala bi mana bda bi laga undi ka zanuna gamo qabdan. Mirro mitalo. Muqabitan Mamma tawra ga. badda bi garan. Daga bi muini. Bineensa bi iman nama undi undi talafarra yaatu fi tasmirra yaatu sunagaw. Mirro mitalo wanyo. Ya abo. Wombe kunzi Afaanin beeku. afanin biyo. Namtichi afaanin beeknu beeknu fiddee. Meesi tu boddo yaro Mee me. afaan kamii wal faamuu deemname haa ta'uuti. Ma yefallak shubi. Go kasinje. Afan wombeitu. Afan wombeitu. Chilim. Tinno. Minwenant. Ari farabi. Minwenant minwen. أنا أنت مثل مين ما يا أخي أنت مثل مالك. هل سموت ما أنت مثل تناقر عجائب من ربنا كبي. ولي. أيكا. بيتوينا. أنا متورو أنت كذا. أنت متورو هلو الجبني. بيتوينا.
አጃኢብ ረቢ ነቀቤ አጃኢብ ነቀቤ እንደምን ነው ይበለን ቢያ ጉርባ ሞታት አጃኢብ ነቀቤ ኦሮሚያ ከምጀት ያ አቦጋ ሲቱጋ እንደምን ነው ይበለን ሞታት ከምበ አፋን በየበኑ ግደ አጃኢብ በር አጃኢብ ነርካቀባ ነማ አፋን ቸዋን ከኑ ሂኩ ወይ ከሲ በር ነማ ነጥ ነም አፋን ለማ በየኸናንጂ አፋን ኮኮ በየኸናንጂ አፋን ዶኩመንቴን ቢያ አፋን ሜቃን ዱበት ወዲያይ እያታይ ምንም ምትራይ እያታይ ምንድነው የምትለው? አውራ እንጂ ሶማሌ በጠቃንታ ምንም አልችልም። አውዴ ጋር ረቢና አካስ እንጂ አፋን ሶማሌ ቢያው ካን ፓሪም ቢያው ካን ኦሮሞ ቢያው ነካና አንጎር ሃልጋ ሆ ጃይ በረቢቲ አካስ እንጂ ያ ኦሮሚያ ወይ ከሲ አጃኢብ አሜ amtiana fa wali wallahi miyamma ta hayidi ko banka ga tlawo la sani turteni beita umiyati ya hayidi mila ta kawo yolle berbadi yolle nutu jubata tiyam adam ti afanum biya ko korze ra hankuni akatira kina ngama yiku anin biya ko me hayidi biragi ha yike ha abo abalin ha kan me biragi kan sinje kaguratin daga aja'ibi na kan biragi di ayye namni kana wajinna jumani sinje ga tawo wallahi tebe kai su deni be itati aka hiya amiti gai an duwani ngare bi amba kai su dure oromi aka su ga nga fasani baka ya fute ati me no tu jumani wai ni juda ge ne mishi he manamani sike nanje mishi he ya barreka duguma manamni kuma hikani da amon kana ba ga wajudu ati gumaan hiike moo manamani sike nanjeran nafa bari bakkuma reku ya oromiya ya kayyetu mana kas sha'ani rabbi manamani sike jeme manamni kuni kayo de ganu bibidu kudi dai bati የምርና የፈታሽ ተናገረኝ ይስተርም manamani na hike aja'ibi rabbi na mezin ጉማን aja'ibi manama sike jujurabar aja'ibi na gabi he usko budida hay gano ta kojira banda beka brasige chaje na geber አሁን እየፈለቃችሁ የመጣችሁበት ጉዳይ እንደዚህ ana ba ga gano በካሮ ነው dinataze ጤኖ እንደንደ ጥቂሾ ማለ በዛበራ በየኩዋን በየኩ haye isma be dani kana oromi kai zan ogani sinja aja'ibi ha ho ya na aja'ibi hay me akam ga me man dai sinje namta falla man bayna an goge qabayni be konsa bayni ka omi an kai zan dani no gani aja'ibi akai bi yebu to nda man kuzba na gudu he he aja'ibi አሁን አንተ አሺን አሞ ከጀት አመከዱት ዱጓን ይከየቀጣ ምቲ anin jannakas manaman dai sinje ማማ ሲከ manaman namani kammo namani kani manaman namani kunni jirai sinje ba ተታ he sidenya aja'iwa bakita ani unjitu ለማጋይ አቺሜ ega oromi mutana bira ta oromiya ti dana bire me ka jitti ga dubbi tanaga furma ti tinulali sinjenne aka akasi ga tinuladu akasi ta dangal lati yo te balla man ta de om bra tin ta de ska uma tin tenga yama kai tin demna ga salawi dire ki tar ga bachunga lenyu akasi tinulali sinjenne dubbi ha እሺ እንደዚህ ከሆነ መዝገቡን እና ወደ መፍትሄ እንሄዳለን ማለት ነው። malja amma wayatu sunna fam amma na galtonye hungutuni tsaro me akijewu ene fatawat በህልም ነው እንጂ ፈታዋትኝም ይላል። ህልም እንግዲህ ሰውን ይፈታል አይፈታም? እንግዲህ ይሄ ነው በቃ
ምክንያቱ የጣለኑ በዚህ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ወረቀቱን እናያንና መዝገቡን እናያንና ወደ መፍትሄ እንደረል ማለት ነው። አየ ማጅኒ አየ እንዴት እንደፈታኝ ጠዋት ወደ ልነጋ ሲል እሺ እንቅልፉ ተነስቶ ወጥቶ በሩን አንኳኩቶ ኦሮሚያ ተነሺ ህልምኖ ያየሁት አለኝ። ምንድነው ብዬ ጠየቅኩት። ሲጠይቀው በህልሜ ነው የፈታሁሽ አለኝ። እንግዲህ በዚህ አዚቦ ይማጀተን በራፋንጋኒ በይዚ ይከን አንጀቴ አብጁ ደንጋሪ መናመን ጋሪ ካን ነመራኒ ከታይ እንጂ ጋበደ አየ መናማ አቲ አገርቴ ከነን ኢሳ ከና ሂሜ አየ በአከነቲ ፈገ ገነለ ፈበሪ ያጋደቺቱን በሪው ግጁ አየ ያኦሮሚያ ዲያሜከይ መናንሲ ከናንጄ አየ እንጂ ጋ አየ akkasi gaafasi hiike manaamanisi hiike dhaqnee gaa bakka qaadii bakka garboomsataa nama garboomsan tokko bira dhahinne akkasi golgaannaan hanjeenna fide kanarraa gaafee manaamaa xagarte sangaa kunoo isa kanaa himi jeetu si dafa akkasi nee miire himiifka afaan umri beekuun dubbattee miire bareedaadha kaa amma gaa haya maa jettu waan jettuuni mee maali miidhagaanje kota korobti jeekaa gurguraan ummati hin beeku nurraa dhiyeessee waan hin beeku sirriitti hin beeku miidhagaa malee dubbachuu hin danda'uun siin jee tokko hibbatan jee atumta fagaatiti baru wayi kasi mani idaan beeyto mani lafee irraa nun fine siin jee tala hin beeyto lafee nu jubbanii lafa irraa nun feene kana afaan keenya hin dhageenye silaa mee akka isi ta'anii waa afaan keenya wallaalanii ti dubbadhu hin jee obboleessa yoo maal nu miti haa አንተ እንዴት ነው የፈታው? ማሊ akkamitti hiiktee siin jee bar manaamaniin hayyee galgala urjii ilaalee hayyee oromoo gaasilaa'uuni beektanii haa oromoo akkasitti urjii ilaalee diimiiree hayyee inni waan dhageenye barkana takkaa urjii waan jedhamuun beeku urjii ilaaleetiin akkasi galee dhiqadhee raayuu duwadheeti lafaa keetumaan ugan ganama lafaa hin kaaduu gara bariisaa kanarratti akkasitti manaa san argeenye manaa maaliin oromiyaa hiikee ቢበረ ወሎሌ ሰበን ቀኑ ታደለሱ ያለው አዎ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ። የናንተ ነገር በጣም ከባድ ነው። አረፍ ቦሉና ከዛ በኋላ መጽሐፉን እናያለን። ከዛ በኋላ መፍትሄ ወደ መፍትሄ እንገባለን። አየክኖ ከነዲያ ታጋደግ ሜድ ቢንተ እንጀብዱዳ ሜድ ሞቶ ኮቤንሱን ዱበዱ ጂ ጋበር ቤሃዲዳ ኒዳጋን ኤቨር ቤካዲዳ በርል ማራው ቤታድ ያወን ሰከና ዘዴ አንተ አሁን ፈታ ኦዶቤ ኮ ዲዳ በር ጂ ተናፈ ቀቡሰኒዲ አንተ አሁን ፈታታ ምንም የናንተ ንካ የለም። ገባርላ ኦኬ ንካ የሚባል በእናንተ መሃል የለም። አይ ስለዚህ ፈርሜው አሁን ወረቀቱ ውስጥ ገባ ወኔት የደኑ ማዳቲ የነሃ ያሲ ገንዳ ካናይዝ ይራ ለኒ ሚረ ተናፉስ ድብነ ካቢያ ገንዳቱ ይዲ አሁን ወኔት የደኑ ፍታቲ አሁን ነገርኩ ወረቅ ምን ምን መለ ወረቀቱን ያዝ ይሃ ወረቃታ በኔካ ያው አፋይን እንበቁምዲ አፋን ቁድራ ወልጃ ሰኒቲ ናቦ ዋምቤ ፋናኒ ወርሞላ ብረገይሴካ yes አከናፈጫኒ አደብትናኒ አሞ ረቃኑ ፋነኑ ባለሜ አፋን ዋፋኑ ዲበይኑ ሰኒሚቲ afaan kuduraa walitti arganii isaanii. Hunda. Nyaata bakka irraa taatu beekaa bakka irraa sirriitti deebisan kana. Nuti caraa kana waan bisuu eenyu. Yaa ilmaan kiyyan jeebar. Akka inni irraa qabu beeyin. Ilmaan kiyya adda facaase ani Oromiyaan. Ammaa jira. Ilmaan kiyya na jalaa facaanii. Kun karas kutan, kun karna kutan, kun karas kutan je. Ilmaan kiyya kudhatan dhadhaan dhalee ammaan tana kunoo gammana ba'ee baati.
Adda dhufa dhaastee mee haa ta'u beenu siif haa ta'u. Duba maal goona gaa silahuu mootummaadha. Mootummaa kana namni afaan tokko dubbatu waa agartee uummata miliyoona 150 dhaabbatu. Yaa boositti ilmaa. Mootummaan dhugaa yoo xiqqaatte gartee mootummaan yoo xiqqaatte gartee mootummaan nama gartee afaan 50 uummata duukaa'uu qaba malee afaan tokko qofa dubbatu. Siin jeelaala. Dhageeffadhu siif himi. Oromiyaa je guyyaa baallama isaanii dhufa. Baallamni kan yeroo ይህ ባለም ነው የሚሆን ከ15 ቀን በኋላ ትመለሳላችሁ። 15 ቀን አዎ ከ15 ቀን በኋላ ትመለሳለህ። ሃይ ሄሪ ጃው ሃውስ እንከ ታገይፈቱ አቦሜ ይብለም ያቁሎ ሸኒት ያባለም ነው እንደገኘ ዋይ ምጂ ማል እንደገኘ አጃይባ የኦሮሚያ ነው እንደገፈዱ ዋንጂ እንደገኘ ሲንገ ዋንጂ ባርዋንጂ Ibla guyyaa 15 je baalamni kayyan. አሁን አንተ የምትለማ Ibla guyyaa 15 beektaa duraati. አሁን አንተ Atooti hin dubbatin. Ibla guyyaa 15 ሰውየው አሁን አንተ ውጥልኝ ወረቀቱን ይዘህና በቀጠሮ ቀን ትመለሳለህ። ገባህ? አሁን ወረቀቱን ይዘህ ውጣ። ገባህ? ኦኬ 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 ሚስተር ሰላም ጋቶማ ulfaadha ሰላም kare isuma kan ebe kawara inu suwan wagaran nu gubate ni ko ba abo darsa kan rafe me rabba dufa da ye gurade din dema ya oba ajetan ya oromiya di bakasi mi dai wani rabbe mi dai hawo hawo da ni ya bin yu garti ka ya de ya umes Himbeenu amma baalamin gee hay baalamin keenya gee amma kaane kaara ibla guyyaa 15 baalami guyyaa 15 sun har'a arra guyyaa 15 sanimi arra dayneeta guyyaa gammachuu guyyaa gaddaatiisi arra dayneeta rabbi khairin nu ali jiru haata kalleera yaa boome dayneeta kaakasi baalakaa keenyas geessine arra firdiinis godhamu waan nu jaallalaasi Lanta. Salam alaikum. Yo santa be haguban. አቤት ይጉ Salam alaikum. አረፍ Me oromiya so tuma dem ga. Me hotu ga oromiya tiya. Sila ko ba kana ban tuwan wali be male ana wali tin be. Me ta. Me tuman ta ga numan da bada. Waraka da tin kan na wali yo tikan ne. ittaganni ittaganni Akasitta wani dufne. Balla makanya santu arrai. እሺ Hay bile guyyaa 15 jette san. Santu arra. Kanaaf akkasi dhufnee jenne gaarra. Bakka jalan irra dabaati 15 ti hay wanni nu baalla guyyaan nu ballamte hay. Kanaaf guyyaa adeebineen jebo arra. Mee gama teenye waa nu geeffanna. yaa boota hundaa si godhee bar manaa manisii kee jette kan gootee bar እሺ አሁን እንደሚከተለው እናቀርባለን። yaa rabbi keerii gaa Maal jedha? mee akkalaa akka ta'u goonaa jechuu jira kaa mee akka bisan gaa isa beekaa himee si bira nu fiddee Eegaa nu dura turtini mee dadda bijinga. Itti dubbatu haa afaan inni beeku saniin. የምሱ የሚለው እውነት ነው እውነት አይደለም አትቸሻለው የሚለው እሺ የምሩ ደጋ ኢልማን ከየከረስኩ ነው ገና ባያኔ እገ ወቅቲ ሆናት ዱፍነ ዝራ ጊዜ ንጎገች ሲንጀመ ፈቶሻል። በእናንተ መሀል ኒካ የሚባል የለም። መነመሞ ቲከ ያጋ በእናንተ መሀል ኒካ የለም። አከት ኢልማን ከየፈጫፈት Maal ሆስቲተ hiike wajja ናመ ሂከ ቀብዱ በሉ ጋር haadha ilma dura takkaasi hiikaa. አሃ Ayyee akkaan si jeeti.
እሺ ምን ማለት የደብልቲ ወኑላት አሁን አንተ ሰምተኛል። አብዱን የፈታትን እሷን በእናንተ ገባ አይደል? ድጋሚ ለማግኘትም በምናም የተፈታን ነገር ደግሞ ለማግኘትም እንትን ይላል። ድጋሚ አይመለስም። ሜረገያዱ ስርት ሲጋ ዱቢተና ዋንጆሩ መናመኒ ቁዋተ ዛራኒቴ ደፈቹን ደንደቻ ሲንገበር ወመናመኒ ደፈቹ ደንደቹ ደሚ ሲንጀጋ ሜጉ ቦቦላ የካን ሲንጀ አቤት ያርቲ ያኒ ገድለክሱ ሃቲ ማናት ያ ኢልማን ሃለሎን ኩራተካቲ አማናማ አብዱራጂ ኤዋ የሃራማና ያን ዳቡ ሃለማን ኩራተካቲ ኒን ደፈዳ ያ ኢልማ ሃየማና ቆዲ ሲንጀ አሁን አንተ ሰምተኛል የምትለው እኔ ምን ሰማኝ በእናንተ ንካል ንክልባል የለም። ስለዚህ ውጣልኝ ነው ማለት ነው። ሰምተሃል አንተ ሰውዬው ማለት አሁን አንተ ሰምተሃል። እሷ ትቀመጥ አንተ ውጣልኝ። አንዳዲ የኔን ደፈዳ ራስ በውስ ገድላች ዘዋለ ማን ኩራተካቲ ኦሮሚያ ከይሰይ የምልህ ይገባሃል። ውጣ እንዴ ፈራማ ገድላክስ እሷ ትቀመጥ ሂምባው ማናና ኑያስ ነው የመክንጀቲ ኒካን ከኛ ጉንጓዛይ ሞዛይ ናምቲ አንስ ጋር ኢልማን ዲለካቲ ጋር ኢልማን የስኩን አቺ ፈጨት ነየራ ፈጫ እሺ ሜከያቲን ከራ ኢልማን ያደ ማገመ ዱጋና አይሚ አሁን ያንቺ ገባሽ ንካም በእናንተ መሀል ንካም ይባል የለም። ያ ቦንደ መንጀል ማን የብረንደ ኢልማን ቀባ ምን ታደርጋለሽ? አንቺ ኢልማን ቀባስ እንጂ አሁን ስሚኝ እኔ ልሽ ስሚኝ አንቺ ቆንጆ ነሽ። ከሱ ደግሞ ምን ታያለሽ? ገባሽ አይደል? ኢልማን ቀባ ገባሽ አይደል? እሱን ተይና አንቺ ተቀመጪ። ደግሞ ምን ይሰራል? አዎ ምን ይሰራል? ያውጁ ደግሞ የምትናገር የቋንቋ መቀየር ያለብሽ ከዛሬ ጀምሮ ጀተን ቤጓ አፋራ ከምን ገደዷን ይሄን ቀይሪያለሽ። የምትናገር ደግሞ ቋንቋ በጣም ከዛሬ ጀምሮ ቡት መሆን አለበት። ገባሽ? አዎ አንተ ሰውዬው ምን ታደርጋለህ? ማልቦ ምን ታደርጋለህ? አቦ ያኒ ሁጎ ሆ hey Anotoni. ነገ አነውለ ይገና Ini senna. ይገን Ana taaddeedha. Akam. ታዴዳ Nagaa. ታዴም Taaddee birruu. ታዴ ብሩ አጃይ በረቢ Akkam jirtu? ነጋይታ Fayyaadha. ታዴ ብሩ ናንጀት ያቦ ዘቂ Taay hin boo'in. Taay hin jedhe. Maal ta'a rakkoo maaltu jira? Jira. Akkami? ነገ ወላሂ Fayyaadha. ምልቃን Jirra. ያው ነው ወይራታ ያው ለለጋ Ya Rabbi. ይዛሩት ያው Naati manaa Oromiyaa isa jirti. ያው ኦሮሚያኒ ወደ ረኮተ ወምቴቲ Rakkoo kam? ያው ገዝር ነገር ገበሮምበታ ተቆ ገንተነ ጅረ ገበሮምበታ የኒ Ni beeyna walumaani. ወን ማይታ ገበሮምበታ ካይዘ ካሴ ማሜ ለካ አከዚት ካዟ መናሙ ቋርጌቲንካ Abduumoo. ያብ ማርኬቲን አከዚት አብጁ ስቲሜ Hayyeebo. አከዚት ካዎ
Abduu tanaan huu yee yabbee kayyanii gartee inni erga ganti ollaati. Inni si qajeelcha eenyuudhani? Yaa boogaa sanis keenyumaa qajeelcha keenyumaa wal gaafataa mi duraanu. Haa ta'u. Akkasitti haa duuba abbaaniif hin dhaqu. Hiikamtee jirtii naan jabbirtii na godhe bila guyyaa hodhashanii deebii naan jee lafa naa qabe. Abduuf isiis waliin dhaytanii? Haa waliin dhayi. Nusadeeru waliin dhayi na abduu fi waliin fudhate. Akkasitti haa huunoolaa kaasitti fitina godhe duraanii bila guyyaa hodhashanii deebii naan jee deebinaan. Hiikamtee jirtii naan jee. Isiin haa keenyaa bara. Haala ilmaan kun takkaadhaan kun hojii dhabe. Akkamiin keessitaati? Sirna gabroonfataati. Sirna gabroonfataa akka nama daaddee fayyasiin magantaa. Duraaniis wanti gartee caakkaas naqe. Gowwaadhaati. Yorroo saba keetiti. Gowwaadhaati. Akkasin nabee ati Isiin haadha manaa keessitaati. ilma kiyya. Akkasitti haa. Uumammaan tara geessaa kan geessettuu duraanuu habalaan nageesse. Wallaalummaa kana duuba. Kanummaan nageessisuu haa duraanuu kagartee waa uumuu deemuu miree. Amma sii gala. Gabaa kana kawaadii gumalee kawaa jaaru hin jiru. Wantiin siin jedhu hin jiru. Hayyee. Beektaa? Haaya. Hayyee ilma. Garuu hidhumna malee Hayyee. hin diiga. Haaya. Wanni an sirraa barbaadu. Hayyee. Sii gala. Hayyee. Iccitiin tokko. Hayyee. Akan baane. Hayyee. Dandeenyaan ittiin of wareega. Hayyee. Kana ta'uu baannaa Hayyee. qabeetii galchaa. Haaya. Dhiigaaniin Haaya. manatti deebisa Oromiyaa. Haaya. Ilmaan keessatti. Naaf deebita. Ilmaan immoo. Ilmaan Yaa ilma ammoo. koo wallaahi na gala. Dhageessa. Hayyee. Ilmaan ammoo akka garuu hin deemu. Hayyee. Si galee. Hayyee. Ijoollee jajjabeessi. Hayyee. Ijoollee jabaadhu. Hayyee. Garuu baay'een sitti aare. Si waliin illee taa'ee haasa'uu hin danda'u. Haaya. Si galee. Haaya ilma koo. Nuti namummaa keenya Dhugaa qaba. hanga ammaa Dhugaa qabda ilma waa koo. hubachuun waa barsiifna. Waan ta'e artee finaan naan bi'a ilma koo dhugaa qabda. Siif galaami. Kanaaf si waliin taa'uu hin danda'u. Hijjumaa kana waliin dhiimeeti. Sittiin deebi'atii nagaa irratti yaaddaa. Hayyee nagaan jedhu gaa. Nagaan na jedha. Nagaa biroo. Hayyee. Nagaan na jedha gara Nagaatti komaa. gaa. Hayyee. Hayyee nagaan na jedha gaa. Jedha jedha. Hayyee nagaan na deemaa mee. Seerarra waliin nu hafeetu. Hayyee. Yaasiniin baata. Way carraa. Gowwummaa yoom nurraa raawwatta? Maaliif hubachuu dhabna kana? Itti himnee dhabamna malee harmee teenya fudhatu namu. Alagaan bakka irra dhufte hin beeyne. Abbaa biyya kana abbaan hin ta'in nu dhaaluu hin dandeenye. Cimnee tattaafannee dabarra malee. Obsiyaa garaji. ለምን ብታመጡ Eeda galgala abjuudhaan. Qaadii fi mana isaatiis እሺ barbadeessii diigiinan. እሺ Kanaaf inni dhufe egaa abjuun argee dhaqii gabroonfataa qeessaa diigiinan jedhanii kanaaf inni diiguu dhufe. እና ታዲያ አንተ አብዱ ብለህ ነው ቤት የምታፈርሰው? Ati abjuudhaaf jettee miti Oromiyaa kan fudhattee haadheenya abbaa keenya irraan bifte. ስለዚህ አንተ ለአብዱ ብለህ መተህ ቤት ታፈርሳለህ። እንደዛ ከሆነ ኦሮሚያን እሰጣታለሁ። አንተ ኦሮሚያን ልስጥህ፣ በቃ ይዘህ ትሄዳለህ። ነይ warreen isin keessa hanammoo nama faame dhaabama godhuun qaba. አንቺ በቃ Maal qophiise taate dhageessa. ይዛት ሂድ። Taaganywaale waagaan gaba Nagaatti. ሰላሙን ይዛት ሂድ። Eershi ነጋቲ taaganyadhaalash galeeti Oromiyaa. Manni bal. Manni kun mana adda biluuti. Eenyu. Seena. Mootii Afrikaa. Akkam jirtu? akkam Nagaa jirtu? Nagaa. Rabbi. Fayyaadha. Jirra kunoo. Waaqaaf galannaa qabu. Jirra kam jirtu? Nagaa qabdu? galanni isaa Rabbi. Jirra kunoo. nagaa Nagaa wallah. jira jira Moo jirra kunoo. Akkam jiru? nagaa Nagaa. nagaa Jirtu? nagaa 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 isaanii jirra kunoo. haa Hayyee maal akeemtee dhufte? akkasii bar ummaa teetii fi abbaa keetu manaaf ana dhufe Hayyee. xiqqa Haaya.
Digalee kanaafin hisaaba isaan kanaan sitti himuu dhufe akkasitti isaan kun ni jirammoo hidu'an. Biyya irra bittaa sabbattu abbaan kootii fi ummaan koo dhumanii. Biyya itti asabbattu manii bara dhaala kootisee jedhee galuun. Manii jiran abbaan koo ta'e ilmoo abbaan kootii fi ummaan koo dhumanii jiran biyya bittaa asabbattu. Maal sin jiru? Si dhufanii jiru manaa baan? Natti dhufanii jiru. Maal jettee haasawaa? Amma akkasitti waniin hin jee nama gaxarnuu barbaada. Eenyuun nama gaxar godhu barbaada? Ilma haadha abbaatiin nama gaxar godhu barbaada? Naqa biritti isaaniif dhaqu ergaa dhugaa san barbaadanii akkas isin dhufanii. Duuba abbaan koo dhugaara dubbachuudhaaf erga turanii jiru. Eenyu beekeetiin gadi gaafani? Ani ni beeka. Nama erguu sanni beektaa nama isaan nu ergisiin jaansan. Ani ni beeka. Nama isaan nu ergisiin jaansan ni beektaa? Dugala kan bareedaa. Erga nama san beekte ani waan barbaachisu hunda naan godha. Akka nama gartee isaan nu ergisiin jaansan ikkititti beeynaan bira dhayitee nama sanii wajji wal qunnamtee ergaa isaanii kana galmaan ga'uuf heerti qabdaami. Qabdaami. Mee inni beektaa inni beekatee namticha isa galtee isaa nu ergisiin jaansan. Ani ni beeka. Eenyu maqaan isaa? Taaddee Burruuti. Taaddee Burruuti. Taaddee Burruu jaama. Taaddee Burruu san isaan nu ergisiin jaansan. Ni beektaa iddoo inni jiru ni beektaa. Ni beeka. Oolmaa keenya kana. Asuma jira. Oolmaa keenya kana jira. Galmaan ga'uu ni dandeechi. Ni danda'a. Hadaraadha wanni kuni. Erga isaan waan kana siin ja'an erga isaanii kana dabarsuu ni dandeessee jechuudha. Ni godha. Seera isaanii guuttee karaa seera qabeessan amaanaa kana galmaan geessaa jettee namantaa mataa fayyadu. Ittiin amantii guddaa fi qaba. Erga akkasitti ka dandeessu taate ani waan barbaachisu hunda naan godha. Hayyeegaa akkasiiti. Gamootii waan narraa barbaachisu dhuftee na gaafachuuf fiiree qabda. Hayyee waraqaan sii barreessaa. Waraqaan ammaan tana sii barreessa kana afaanicha kana taaddeen bin beeka. Afaan nama barreessaa jiru kana taaddee waan beekuuf ati fuutee dhumu waraquma kana qofa kanneta. Sii galee? Haa ta'u. Telefoona fayyallee lakkoofsa telefoona fayyallee akkasumatti barreessee deemta kanaa akka wal qunnamnu inni beekaa waan waraqaa hojjechee jiru waraqaa kana fuutee waraqichaa nama barreessa kana fuutee taaddeedhaaf buusa kannetaa. Galmeen tun hundinuu irraa haabisu sagalmee Taaddee Burruuti amaanaa si qabame kana galmaan geessee raawwachuun dirqama keetiin si ta'a. Hayyee gaafatan nagaa jiraatu. Seenaa. Manni kun mana Taaddee Burruuti. Waraqaa kana mootii Afrikaa irraa natti ergame. Waraqaa kana galma nagaya. Eenyu sin? Eenyu sin? Ana gabanfata qaadii. Maal ajamtan? Asitti xalayaa kana galmaan nagaya jechuudhaafin isin bira dhufee waan kana galmaan gaya. Okay. Kunoo kana nagatti gaa jiraadha. Ana Taaddeedha. Taaddee Burruuti. Hayyee seenaa. Akkam? Nagaa jirta. Gaarii. Akkamiin? Nagaa. Nagaa. Jirtan? Galanni waaqa qabu jirta. Taa. Okay. Akkam jirta? Nagaa qabu. Gaarii. Jira koo galee. Ergaan keessanillee na bira ga'e. Akkasitti gara bultii 2-3 lakkaa'ate waraqaa tanaan na dhufee waraqaa tagaa sumudaa ta'e qabdi. Akkasitti gara keessan dhufuu danda'e dhimma silaa na barbaaddaniif sani marii waliin gartee wal mari'achuuf na yaamtan san gaa isinirraa baruu. Kanaaf waraqaan tunillee kan isin natti ergitanii. Ulfaa galatooma waraqaa kanatu yeroo darbe isin ergee ture. Galatooma galatooma isinillee. Waraqaa kanatu isin ergee isa biraan nu baay'ee inni isin ergne akkasitti isinis dhufuu kan isiniif
dirqama keenya dhageessanii ayyama hoota keenya gootanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Galatooma isinillee. Amaan tana wanni isin barbaachisu maal ture? Haadhaan ammaan tana yeroo kana keessatti isin barbaada waan ta'eef isa nu ergaa jedhanii turanii. Haadha abbaa keeti? Waraqaan isitti erginee ibsitanuma. Ni dhumammoo isaan dhumanii jiru. Akkamiin ergitanii ture? Ammaan tana isaaniitu isaan ergaa as keessatti qabdee keessatti rakkoo keessa jirra. Nama nu ergamuu feena. Taaddee nu ergaa jedhaniiti akkasitti dhufan jee namni sababii isaan si himannaan namni amannuuf nu abdii irraa qabnus jechuudhaan isaan gartee waan barbaacha keetii fi gartee fudhatama isaan bira waan qabduuf isaan akkasitti si xalabatan jechuudha si yaammatan. Inni isa malee namni biraan nuun fiduu waan jaamu isaanirra dhageenye jirre egaa isaanirra. Haa ta'u rakkoo qabu. Kanaaf akka biraan nu geessuuf duraanis waraqaas ergine ammallee kana gartee biraan nu geessu barbaanna. Garuu akka miree lubuu na jeeftanii ergitaniif moo osuma jiru ergitaniif? Oduma jiruuti malee nama odoo eegatu maalirraa waan ergamaba? Osi jeeluufis maaltu jiru? Haa ta'u waanilleen isiniif hin eebala. Waan wal beeynuuf rakkoon qabu. Hin qabu. Gama keenyaa rakkoo qabu gara keetiin rakkoo keessanii yoo rakkoo qabu. Nuti ilmaan Oromootii waan taaneef keenyaan rakkoon ilmaan Oromoo irratti nu jiru ilmaan kuushuma irratti waan rakkoon isaan tokko hin jiru jechuudha. Gama keenyaan abdii irraa qabna akkasumatti illee sillee abdii irraa qabna jechuu barbaadeeti. Erguma haraabaan keenya si xalabatanii isaan si yaammatanii gama keenyaan rakkoon kan jirtu. Teetiin ergamaa fi rakkoon qabu. Beellama barbaachisa waan ta'eef. Beellama waraqaa katanneeti. Si kanina. Waraqaa katannellee jira. Amma waraqaa kana akkam gootu siite. Gaafa harka meeqaati? Beellama waraqaan ibila 15 ittiin barreessee guyyaa 15 jechuu barbaade. Guyyaa 15 waraqaa kana itti geessite jechuu isaanii geessite. Akka biraan ga'u guyyaa 15. Akkaan isaan bira ga'u jechuudha. Akka biraan isaan bira geessee waan kana galamaan geessu iddoo gama hiyya. Garuu inni nan dhaammadu iddoon awwaala kooti isa lafa biraa osoo hin taane lafa warri keenya sabni koo dhalaata ganda kootii yoo gabe iddoo awwaala kiyyaa gusanitti naaf ta'uu qaba malee naannoo biraatti kan hin awwaalamne qofa isin gaafadha. Kuni barbaachisaadha. Kuni dirqama kuni wanni ati barbaadde wanni ati gartee fedhinnaa keetiin ta'uu qabu hundumti waraqaa barreessinee ilaalla iddootti barbaadamtu naannawa mana keetii barbaadus naannawa gartee mootummoota Afrikaa giddugala ta'uu barbaaddus giddugala aadaa Oromoo akka ta'uu barbaaddus san siif murteessa chaabbaa keenya murteessinee kan rakkoon qabu sanillee waraqaa barreessinee jaayiza gooneessinee hin eegu. Rakkoon galatoomaadha. Jiraadha guyyaa gaarii deebina. Rakkoon qabu anu namni kawaanii hin jedhu. Iddoon awwaala kiyyaa egaa mana kiyya bira taate abbaa waan kana dalagis ni beeka. Qaadiidha isa gabaafataadhaaf waan kanaa hojjeta. Yookaan jiraachuu yookaan inni jiraachuu yookaan sabni koo jiraachuu waanuma kana. Guyyaa irraa kanarraa ka'ee ani bultii 15 osoo hin baane mana keessa iddoo waliyyaa kan qotamee jiru kanatti dachii jala qotadhee walitti baasuu qabu. Walitti baasee furmaata tokko gabaabatti fiduu qabu. Nama du'ee gadi ta'uu qabu. Maqaallee jijjiiradhee deebuu qabu. Kun dirqama. Ambate jennaan sabni koo bade ambate biitii Oromiyaan bade. Humaami. Hamma raayina eegala. Sena.
Galatuma. Galata waaqa. Isa kun hojjettu isin. Nagaa. Milkaan. Eessaa baate nur? Arragaa. Taata. Baay'ilama keessan kabajni dhufne. Ayyee. Gaafa guyyaa 15 inni sunis ga'eera. Kanaaf gaa adeemsa waan silaa raawwattanii kanaafiin beellama keessan kabajee dhufe galatuma. Galatama. Galmaan nu geessee dhufte? Ayyee. Galmaan ga'ee dhufe. Silaa adeemsa keessan katti fufu anuma ergu waan ta'eef anillee guyyaan silaa beellama naa qabame san raawwadhee hin jira. Rakkoo qabu. Raawwattee jirta jechuudha. Boocaas maalii si raawwadheera. Xumurtee jirta? Waa hundaa'u xumurtee jirta. Raawwadhee jira. Gadda isaanii ergamuu qofa wanta ta'e. Wanni ati akka illee hin jiru. Kanuma. Wanni gama keenya nurraa baratu maaltu jira? Gama keessanii hunduraa. Wanni eegummaan ergaa keenya kana galmaan geessi. Dirqama nuti ibsa raawwanne atummaan kan galmaan nu geessu taatee si xumurtee nu dhufte. Poolis! Yeey. Poolis! Yeey. Wanta dafaa iddoo awwaala isaanii keessaa gurbaa dafaadha. Hayye. Iddoo awwaala isaanii keessaa dafaa deemaadha. Hayye. Galatuma deema. Jira. Galatuma. Hayye. Wanna barbaadu xumuraaf. Hayyee. Akkam jirtu? Nagaa mootummaa. Nagaa jirtu? Fayyaadha. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nabii nagaa. Nama uumas beekne kan? Waa sin beekne kan? Akkam jirtu? Nagaa. Tadee birruu moo? Tadee buuti. Leenca Afrikaa moo? Isuma engadda ergitan sani kan. Nama argine san tumba dhufe? Aboo maaluma jedhe boo? Ergameeti. Ummatti mataa tadee birruuti? Nama argine san tumba dhufe? Haayee boo? Kuteetiin dhufe. Hayyee. Oo. Waan nu fitan? Mee dura taa'e. Hayyee. Ta'a. Nu ergitanii dhaamsaa isanis geenye bakkaanii. Galmaan geessan? Waan hin barbaaddanis galmaan geenye. Geessan? Amma ergameen dhufe. Hayyee. Kana booda wanti gan deebisuus hin jiru. Maaliif maqaa jijjiirdeetiin bahe bakka sanii? Hayyee. Maqaa akkasii jijjiirratanii bara? Maqaan kiyya qeerricha amma. Maqaan kee yeroodha? Qeerricha. Qeerricha maqaan kee? Hayyee. Akkana uffanni kunummaa uffata jannataati. Uffata jannaati miiraa jannataa Jettee beektaa kana duru? Uffata kaan hin beeku. Eessaa fiddan amma kana? Uffata jannataati. Uffata jannataati. Kan naannoo fiddan moo? Kanaa inni wanni hin fideef. Miiraa jannatarraa ba'ee jechuudha uffannoo. Sana isiniin kan. Hayyee. Ammoo wanni hin fideef. Dhaamsa keessaniif waan barbaaddan galmaan geenyeerra. Kanaaf isinillee Nuti? mallattoon keenya kana waan ta'eef nuuf bakka biiroo ta'anii keessa bakka itti nu gootan jechuuf kana isin finne. Ulfaadha. Kanammoo Ulfaadha. kennaa isinii kenni. Kennaa nu kennitan. Ulfaadha. Galatooma jabaadha. Akkana garummoo wanti Waaqni sinaa faarsu, waaqni sinaa faarsu, waaqni sinaa dubbatu. dhaamsa abbaan keetiif waan ta'e dhaamantu jiru. Maal si daaman? Haadha teetiif abbaan kee eegagda kan walitti naa jemne jennuti. Takkumaatu moo? Waluma bira ta'an malee walitti ajajamsi hin jiru. Namni asirratti duraan godhe suni nakaan asirraa hin ta'u hin qeebalamuu. Hin qeebalamuu jaan. Isachi gaditti akkatti nakaa godhamu san. Isa sagaa qaadiin ichitti naa godhu hin jiru. Qaadii fidadhaa jedhaniini. Yaa ilma keenya atumaan dhaqii ilma keenya nuu himi haadii gannuu ergee ni haa waliin godhuu. Jaan jechuudha. Rakkanni hanga ammaa bara dheeraa kana jirraa jedhanii jechuudha. Kanaafuu qaadii barbaadee gad ergu kanuma qaadii suma gaafattoon na fidee sanii sibiraan na fidee. Suma gaafattoon si fide sanii inni. Waliin ergitan waan ta'eef. Isuma san waliin deebine jechuudha. Isuma san yaamicha gootee fi. Yaamicha gootee fi warqaa bartee fi. Amma abbaa kiyyaa gaggadha ittiin akka gootee ol deetee taawwan kun waan gabaadha. Galmaan geenye irraa jettee xumurtee jirte gara kan nyaanam gara kan maal tan. Mee saboontuu fi. Miiraa jannataa irraa nuuf kannitee jirti. Miiraa jannataa isa duudanii isinii kan naa'u. Kan gartee akka qabatanii duudanii. Bareeda. Mee hoota. Waan duudu. Maashaallah. Noolaali gaanuti isa kanaan jiraama. Maali gammachuu akkanaa har'aan tan. Maali gammachuun akkanaa. Isa beekta. Yaa Rabbi. Heera kanaati irree addunyaa kana bulchaa jiru keenya waan ta'eef irraa taa'aa jettee hubachuun irratti dirqama taa'aa jechuudha. Akkana ilma hoo. Si galtee. Taa'i gaa. Dhugi. Miiraa jannataati. Kennaa obboleessii nuu kenna jechuudha.
Erga ummaan tiyyaa fi abbaan kiyya waraqaa tana achi gadi nama gartee qaadii isaan ni kaawwan godhu barbaadan taate yeroo gabaabduu keessatti waraqaa tana bareessee akka isa bira gartee namni inni kaawwan godhu isaan bira gahu gochuudhaan qaba jechuudha. Dirqama kana raawwachuudhaan qaba. Kanaaf hattamatti biraan gahuu qaba jechuudha. Poolis! Yei! Kota! Sittiin farrama. Waraqaa kana isaan bira naa geessu jechuudha. Hayyee. Hayyee. Haala akkami akkami? Nagaya. Fayyuma. Nagaya. Gama nagaya. Waamicha keessan kana dhageetiin dhufee beekee akkasi akkami ta'uun waraqaa waamicha kana. Ana geessee dhufte. Akkami? Nagayyuutu. Fayyaadha. Fayyayyuuta. Nagaya. Nagaya. Dhaamsa keessa bara kana akkasittiin qeeboo dhufee beekte Hayyee. akkasitti kunoo. Nuti jirta jechuudha. Ummati yaa barra ummati yaa fi baay'atu namichi gaditti ni haa waliin guruu barbaadanii turani. Kanaaf akkasitti ichi gaditti akka inni guruu barbaadnee turre. Galatoon qaba gana yaa nu dhufte. Taa'amee ture. Hayyee. Teenya. Amma sinji. Ummati yaa fi baay'aa. Si erginaa. Gangadi sani si erginaa. Gadi si ergina. Gadi ni beeytami. Gadi si ergina ummati yaa fi baay'ee ni haa gootee dhufta. Yeroo gabaabduu keessatti kan irraa xumurtu barbaadan kan. Kanaaf maqaalee siif kennina. Dhaqxee ni haa walii gootee deebita. Hayi. Namni kutee akkamitti deebi'a? Ni deebi'a. Akkamitti deebi'a? Ni deebi'a. Namni kutee namni deebi'u. Akkatti deemuun siif. Akkatti deebi'uun siif. Akkatti deebi'u. Haa. Laal. Taaddeenuu erga kutee. Taa'ee birruu ni jira moo ni deebi'e? Taa'ee birruun dootiin beekaa? Ni deebi'e ni jira. Akki jiru isaa dhufee siboota yookaan maal jedhanii maal jedhanii? Hayi. Kennaa baatanii? Kennaa. Alabaa. Hayi. Munoo. Alabaa tana. Kennaa kana hunda. Haa. Isaa nuufite miira jannataati. Hayi hayi. Jannatarraa baasee nuufite. Hayi. Ni deebi'e miidha? Ni deebi'a. Miira jannatarraa baasee nuufite kan naa nuufanne kana hunda. Anduba namni doodoo. Waan hin eegale kana isini kenne galmaan naagaa imaan kiyyaa jeeti kennaa waaqaa nuufanne. Asin jee alaabaa ni agarta. Maal isin? Tun bandaa keenyuutan. Eessanimi? Alaabaan tun ammaan tana. Ciraan isii gubatee jirra. Jirti. Yeroo sidii miti. Ni sin gumnu ni sin jirru. Bakka irraa fete sana deebisi. Hayi akkamitti? Carraan gubatee jira. Gubatee? Gubatee jiraan isaa. Way. Carraan isii gubatee yoo dimokuraasii tana fudhattee dagana haareetti filmaata sentee filmaatan carraa kee moqatte malee amma bugaa carraan qawweedhaa hafee jira. Namoonni isin jee. Ummati yaa gabbaa fi gakkutee akkasitti ni haa walii gootee deebitaan sin jee. Hayi. Namni kutee hin deebi'u. Namni du'e hin deebi'u. Ni deebi'a. Akkamitti? Ni deebi'a. Namni gakkutee ni deebi'a. Hin deebi'u. Taateenu gaafa deebi'ee waati isii qofaa hunda kanneemi. Amma kanaaf himaan godhuu qabdu. Dhayixee gakkuttee akkasi deebite carraa kana galmaan namni gakkutee numa deebi'u kun qeebalu kam? ni deebi'a. Taatee gakkutee deebi'ee qeeyyijan taane. Hin ta'u kam? Qeeyyirichaa miinuu qeeyyir maqaa jijjiirtee dhufe. Hin ta'u kun Maqaan isaatu qeeyyirichaan si jedha. Dura irraa faamtee waan hin jiru. Ati mana keetii hatattamatti waraqaa sana fuudhii tokkotti akkasitti gamtaan dhageetii umurii deema. Anuma hin qeebalu kam? Hin qeebalu. Hin qeebalu. Ni qeebalu. Hin qeebalu. Booni qeebalu. Hin qeebalu. Ni qeebalu. Hin qeebalu. Hooda waraqaa fuudhu. Hin qeebalu. Ni qeebalu. Hin qeebalu. Darsa kana fuudhu. Carraa kee gubate. Abbaa keetii ummati ni haa walii deebi. Dafi aduu warraan na. Dafi. Hin taatu kamtu? Itaati deemi. Hin taatu. Itaati. Kun ani kan qeebalu. Ni qeebalta ni qeebalta. Antana hin qeebalu. Ni qeebalta ni qeebalta. Ani qeebalu. Dirqama Ani kun qeebalu. dirqama sillaanne. Ani qeebalu. Poolis. Qabi. Geenye bakkaani. Galamaan geessan. Jijjiirradhee dhiibee bakka sanii. Gadi fageessinii. Maqaa kana jijjiirratanii baatan. Maqaan kiyya qeerricha amma. Uffitte immoo. Kanaa gamuu wanni Miira jiraatarraa ba'ee jechuudha afaan isa kana isiniin kan. Wayyaaneen gantuu fi hattuu fi sobduutti hirkatteeti danfa qeerroodhaa afaan buutee
daaraa taate gantuu fi sobduun hattuun gantuu waan ta'aniif akka isaanii seeteeti qeerroo afaan dhuftee sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa suni dogongora.